Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. هي تعتبروا كما مو مزمل كان قريت له هي واقوتو عبد الله غنمو هي بارو تمسا هي لموكلتو كان جارب غدا هيورين يوسيد غيسو Babureen loo'ee dhageessa dargaggoon haatee dhageessa shamarran ililbee dhageessa. Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun reediyoo Afura Biyyaatii sagantaan keenyaa har'aa qixaa'ee dhiyaateera. Dhuma ji'a darbee abbaan qabeenyaa warshaa Beddellee biiraa kan ta'e kubbaaniyyaan Dach Henikan wallisaan afaan Amaaraa Tewoodiroos Kaasaahun akka Itoophiyaa keessa naanna'ee sirbu sponsor gochuudhaaf kontiraataa mallatteessuunsaa ni yaadatama. Haalli kun Oromoof uummattoota kibbaa biratti dheekkamsaaf mormii kaasuudhaan duulli sooshaal miidiyaa sana biyyattii keessatti mul'atee hin beekne yeroo muraasa gidduutti addunyaa kana waliin ga'e kubbaaniyyaan Henikan akka inni kontiraataa isaa diigu dirqisiiseera. Wallistichi yakka duguuggaa sanyii Oromoof uummattoota kibbaa irratti raawwate haaluudhaan lolli mooticha Minilikiin gaggeeffame qulqulluuf eebbifamaadha jedhisuun kontiraataa Henikan waliin mallatteesseen konsertii imala jaalalaa maqaa jedhuun moggaafame Oromiyaa keessa naanna'ee sirba isaa sirbuuf qophii isaa fixatee ture. Haalli kun kan isaan naasisee leellistootni nuti tokkummaa biyyaatii falmina jedhanii odeessan hedduun mirgi wallistichaa tuqamuunsaa isaan aarsuusaa himatan. Haalli kun faallaa yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu yookaanis immoo faallaa freedom of speech waan ta'eef kana hin mormina jedhanii dubbatan. Empaayirettii keessatti garuu seenaan gochaa gara jabinaaf sanyii duguuggii uummata irratti raawwatame wayitii dubbatamu dhiphummaaf gosummaadha jedhanii warri mirga dubbachuu yaada ibsachuu ukkaamsuudhaaf yaalii godhan akkamiin amma ka'anii waa'ee mirgaa dubbachuudhaaf seexa argatan laata. Mirgi yaadoo fi ibsachuuf dubbachuu kunoo daangaansaa hammami? Wayitii boykoot Beddellee mata duree jedhuun duulli sooshaal miidiyaa gaggeeffame tarii mirgi namaa tuqameera laata. Yakka duguuggaa sanyii saba tokko irratti raawwateef bifamamee hin qabneef kan seenaan ragaa ba'u haaluun seeraan nama hin gaafachiisu. Fakkeenyaaf hoolokaastii Yihuudoota irratti raawwate haaluun biyyoottan balaan kun keessatti raawwate keessatti gama seeraan akkamiin ilaalama? Gaaffilee kanaaf kabiroo irratti akka deebii kennaniif obbo Heenok Gabbisaa keessummaa keenya irraa goonee affeerreerra. Obbo Heenok Gabbisaa ogeessa seeraati. Yeroo ammaa United States Yuunivarsiitoota Washington fi Lee keessatti mirga dhala namaa karaa ilaaluu irratti qormaata kan gaggeessaniif barumsa PhD isaanii hojjechaa kan jiran hayyuu seeraati. Guyyaa yertuu fuuldura barreeffama mata dureensaa Political Liars Behind Teddy Afro and Boycott Beddellee jedhu intarneet irratti maxxansanii turan. Obbo Heenok keessummaa reediyoo Afura Biyyaa ta'anii dhiyaachuu isaaniitiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa isaan galateeffannaa. Ijoo dubbii isaan barreeffama isaanii keessatti tuqan maal akka ta'eef haal dureen akka isaan kana barreessaniif immoo isaan kaase maal akka ta'e nu ibsuudhaan maree keenyaa nu eegalu. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin taatan isin affeerra.